Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u. Waldaa Maraanaataa Yesuus toora onlaayinii irratti kan argamtu keessatti kan argamtan sabni Waaqayyoo tajaajiltoonni geggeessitoonni hundumtuu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan gooftaa inni dhumaaf daangaa hin qabne isiniif haa ta'u. Yesuus Kiristoos inni jiraachisee eegee namoota irraa hunda keenya taasisee bara baraan kabajamu ani eegumsa isaa isa gaarii kanaan eegamee jiraadhee ce'ee arragee dhaabadhee isin tajaajiluu danda'uuf ayyaana isaatiif Waaqayyo kabajamuun jedha. Egaa Waaqayyoon keenya balbala inni baneen hojii Waaqayyoo gama onlaayiniitiin walii wajjin hojjechaa irraa ijoolleen Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dhaga'aa jirtu, sagalee Waaqayyoo barachaa jirtu, kadhannaan isinii godhamaa jira. Obboloota waliin isin tajaajilu wajjiniin taanee harka Waaqayyoo isa gaarii argaa jirra. Egaa gooftaan kana godhee ulfaatu. Ana wajjiniin barumsa mata duree garaagaraa walitti fufiinsaan barachaa jirra. Egaa inni nu barsiisu hafuurri Waaqayyoo ulfaatu. Egaa mata duree yaa ilma mootii ati maaliif guyyuma guyyaadhaan gadi adeemtaa jedhu mata duree gaaffii ta'ee walii wajjin bifa barumsaatiin ilaalaa jirra. Inni kunis dhimma guddina hafuuraa wajjin wal qabatu irratti barachaa jirra jechuudha. Namni tokko jireenya hafuura isaatiitti yoo maal ta'e gadi adeema guddachuu caalaa yoo maaltu isa mudatetu gadi adeema kan jedhu barumsa kutaa adda addaatti qoonnee ilaalaa turreerra. Har'a jaalala Waaqayyoo ta'e kutaa arfafaasaarraa keenya waan jirruuf isa qabadhee dhufeera. Gooftaan inni qulqulluun inni gaariin nama barsiisu akka nu barsiisuuf keessa keenyas akka qopheeffatuuf walii wajjiniin kadhannee gara barumsa keenyaatti darbina. Hundumaan olitti bara baraan qulqulluudhaaf jabaa mootii kan taate Waaqayyoo keenyaa garaan keenya guddaa sitti gammadaa. Hafuura keenya lubbuu keenya gargaartee eegumsa hammas hin jedhamne jireenya keenya keessatti raawwattee namoota si waaqessan hojjetan si tajaajilan saba kee tajaajilan nu godhattee warra sirraa dhaga'an dubbii afaan keetiirraa baratan nu taasiftee guyyaa dinqisiisaa akkasii kana jireenya keenya keessatti waan dabalteef galanni siif haa ta'u. Waldaa gama onlaayiniitiin waaqeffatan tokkummaa gama onlaayiniitiin si waaqessan garaagaraa eegumsa keetiin eeddachi keessaa Maraanaataa Yesuus jaalala keessa guddaan eegumsa keessa guddaadhaan qabsoo bubbee lola garaagaraa yeroo adda addaatti irratti ka'u hundumaarraa baraaramtee har'a akka jiraattu waan gooteef si haa galatu. Egaa utuu ati nu gargaartu, utuu ati nu kunuunsitu, utuu ati eegumsa nu gootu, nu garuu hubannaa dhabuudhaan, nu garuu wallaalummaa keenyarraa kan ka'e cubbuu nu hojjenne, dogoggora nu hojjenne, yakka nu hojjenne hundumtuu dhiiga gooftaa keenya, dhiiga fayyisaa keenya, dhiiga Yesuus raawwatee jireenya keenyarraa adda haa ba'u. Nu qulleessi, nu fayyisi, nu jijjiiri, nutti araarami yaa Waaqayyo. Wallaalummaa keenya hundumaatti nu qulleessi. Harka keessa dinqisiisaadhaan barruu keessa kunuu ulfinaan guutuu irratti yaa Waaqayyo nu baadhu. Sagalee kee sagalee Waaqayyo, dubbii kee dubbii Waaqayyo, Waaqa jiraataa samii Waaqaa keessaa baniiti. Ulaa Waaqa banamaadhaan nu tajaajili. Hamaan nun argin, amajaajiin nun argin, jalloonni jireenya keenya irratti hojjechuu hin danda'in inni waa'ee keenyaaf loltu nuuf looli. Guyyaa har'aa kana sagalee kee nutti dubbadhu. Ayyaana keetiin hamma dhumaatti nu geggeessi maqaa ilma kee Yesuusiitiin ameen. Egaa akkuma seensa irratti dubbadhee ture
maaltu jireenya hafuura namaatti gadi nama deebisa waan jedhu qabxiiwwan tokko lama jennee ilaalaa turreerra. Inni nu arra laallu qabxii arfaffaadha. Kutaansaas kutaa arfaffaadha akka carraa walirra bu'ee qabxii arfaffaas immoo ilaalla. Qabxii arfaffaan wanti jireenya hafuura namaatti gadi nama deebisu amala gaarii isa dur qaban dhiisuutu amala gaarii Waaqayyo durattis fudhatamaa nama durattis fudhatamaa jaallatamaa ta'e kan ittiin beekaman amala gaarii sana dhiisuutu jireenya hafuura ofiitti gadi nama deebisa. Akkuma yaadattanii kutaawwan darban keessatti qabxii tokkoffaa irratti kan ilaalle kajeellaa yookiis fedhii foonii jireenya hafuura namaatti akka inni gadi nama deebisu ilaallee turre. Qabxii lammaffaa irratti immoo xuraa'ummaa yookiis jal'ina of keessaa baasuu dhiisuudhaan ija jabaatanii maal dhibdi jechuudhaan itti fufuun cubbuudhaa wajjin wal baruun akka inni jireenya hafuura namaatti gadi nama xiqqeessu barannee turre. Akkasumas immoo kutaa sadaffaa keessattis qabxii sadaffaadhaan akkuma walii wajjin ilaalle waan Waaqayyo hin abboomne gochuun akka jireenya hafuuraa namaatti gadi deebi'u guddachuu qooda silaa asii ol adeeman qooda silaa dagaagan qooda silaa ija godhatan qooda silaa bu'aa buusan akka gadi deebi'an akka nama taasisu barannee turreerra. Har'a immoo qabxii arfaffaasaa walii wajjin baranna jechuudha. Innis immoo maal jedhu kan jedhudha amala gaarii isa dur qaban dhiisuutu jireenya hafuuraa ofiitti gadi deebi'aa nama taasisa, gadi xiqqaataa nama taasisa, jijjiirama akkan agarsiifne nama taasisa jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo haa dubbifnu. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15:17 irraa akkas jedha. Saamu'eel yommuu Saa'oliin geggeesstuu gosoota Israa'el utuu hin ta'in dura ati ofii keetii xinnaatti of ilaalaa turte mitiiree Waaqayyo garuu si dibee Israa'el irratti si moosisee jedha. Dur amala akkamii qabda turte yaa Saa'ol? Xinnaatti of ilaalta. Ani nama baay'ee impoortaantiidha. Ani nama baay'ee guddaadha. Ani nama baay'ee biyya kana keessatti qulfii ta'eedha. Furtuu nama ta'eedha. Nama baay'ee ijoo ta'eedha jettee haayiraarkii addaa, poozishinii addaa jireenya keetiif laachaa hin turre. Gad of xiqqeessaa, gad of buusteetu of dhiyeessaa turte malee. Garuu Waaqayyo utumati gad of xiqqeessitu, utumati gad jallaatu of ilaaltu iddoo sii kennee, bakka sii kennee saba isaa irratti geggeessituu godhee si dhaabe si muude iddoo siif kenne. Amma garuu akkamittiinitu yaada Waaqayyoo dhiiftee yaada mataa kee duukaa mucucaatte akkamittiin Waaqayyoon akkas garaa barte akkamittiin waan barbaadde gochuu waanuma sitti tole waanuma sammuu keessa dhufe gochuutti akkas ija of jabeessite yaa Saa'ol jedheetu Saamu'eel isa gaafata. Akkuma kutaa darbe keessatti waan Waaqayyoo hin abboomne raawwachuu qabxii jedhu jalatti waa'ee Saa'ol ilaallee turre. Ammas kutaan kun isaa wajjin kan wal qabatudha. Duraan maal fakkaata ture? Inni yaada Waaqayyoo dhaga'uu dhiisee yaada ofii isaatii duwwaa dhaga'uutti deebi'e. Saa'ol jettanii yonnaa qorattan yoo ilaaltanii Saa'ol jireenya akkamii qaba ture? Jireenya gad of deebisuutiin beekama ture. Yeroo abbaa isaatiif ajajamee yeroo horii badde harree badde barbaaduudhaaf biyya Israa'el kutaa garaagaraa keessa oliif gadi adeemee barbaadu dhumarratti hojjetaan isa duukaa jiru tokko namni isaaf ergamu tokko biyya kana raajiin jira, ilaaltuun jira, Saamu'eel jedhama, namicha kana bira dhannee bakka horiin keenyatti badde gaafannee isarraati kallattii fudhachuu hin dandeenya jedhee gaafanni gaafatu yaada isaatti walii galee gara mana Saamu'eel dhaqanii Saamu'eel garuu waa'ee harree baddee utuu hin taane akka Waaqayyo isa barbaadaa jiru. Inni harree badde barbaada, horii mana keessaa badde barbaada. Waaqayyo garuu waamichaaf, muudamaaf, dibataaf akka isa barbaadu itti himee akka inni Israa'el irratti mootii ta'u gaafa inni ergaa itti dubbatu, ergaa bifa haalaatiin yeroo itti dubbatu Saa'ol maal jedhee? "Oo haleluuyaa! Nan argadhe bakka kadhannaa kootu dhaga'ame" hin jenne. Kana Waaqayyootu raawwate kakuu godhe utaalee lafa ciree uffee hin jenne. Maal godhe? Maal kun akkamitti ta'a? Ani qomoon abbaa kooti qomoo Biiniyaamin keessaati. Biiniyaamin immoo
ijoollee Israa'el keessaa qomoo isa quxisuu mucaa isa xinnaadha. Garuma qomoo Biniyaaminitti yeroo seennu immoo sanyiin Qiish, sanyiin abbaa kootii isa qomoo Biniyaamin keessaa immoo isa xiqqaadha. Ani kanaaf akkamitti nan mala hin ta'uudha. Garuu Waaqayyootu isa filate waan ta'eef muudamni isaa itti fufe. Egaa gaaf tokko sagantaan muudama isaa mirkaneessu, sagantaan Saa'oliin biyyicha irratti muudanii beekamtii kennuufi qophaa'ee gaafa inni biyya sana irratti muudamuudhaaf dibata geggeessuudhaaf jedhanii namoonni walitti qabamanii gaafa sagantaa geggeessuudhaaf jedhanii namni mootii ta'uudhaaf qophaa'e jedhame namni dheeraan nama gidduudhaa mul'atu tokko hin dhokate. Lafa inni lixe dhaban hin barbaadu hin jiru as lixan achi lixan lafa inni lixe dhabame. Boollanni keessa bu'ee dhabame. Goddoonni keessa dhokatetu dhabame. Kun hundumtu maaliif? Of dhoksuudhaaf jedheeti, gad of deebisuudhaaf jedheeti. Iddoon mootummaa kun anaaf mala, bakka anatu biyya kanaaf ta'a jedhee of dhiyeessuu baqachuu isaati. Booddee Waaqayyoon gaafatan eessa jira Waaqayyoodhani gaafa Waaqayyoon mari'atanii. Kutaa manaa meeshaa keessa dhokatee akka inni jiru Waaqayyo dubbate. Ilaala. Hamma lafa inni keessa dhokatee jiru Waaqayyo duwwaan arguutti nama of dhoksaa ture. Utuu gara geggeesstuu mootii Israa'eliin ta'ee hin dhufinitti jechuudha. Saa'ol nama akkasittiin gara of deebisaa ture kanatu gaafuma tajaajila jalqabu yaada Waaqayyoo keessaa mucucaachuutti ka'e. Waggaa 2 wayii gaarii godhee Waaqayyoon duukaa deeme. Isa booddee garuu yaada mataa isaatii duukaa deemuutti ka'e. Akkuma qabxiiwwan darban duraanii keessatti ilaalle namni kuni gaafa duraa iddoo isaaf hin malle dhaabatee aarsaa dhiyeesse. Hojii lubootaa hojii isaaf hin laatamne keessa galee hojii leewwataa hojii lubootaa hojjete. Sanaanis bira darbameef booddee immoo waan Waaqayyo godhi jedhee dhiisee yaada mataa isaatii itti dabalee dhufe. Kana hundumaa keessatti maaltu si mudate? Ati iddoo kee duraa maa gadhiifte? Ani waa'ee hin baasu jechaa turte. Ani nama xiqqaadha jechaa turte. Ani nama iddoo kanaaf malu miti utuuti jettu Waaqayyo fuudhee saba isaa isa jaallatu, saba isaa isa mararsiifatu, saba guddaa saba kakuudhaan fide, Abrahaam irraa warra kaasee fidate saba isaa kana geggeessi jedhee mootii godhee irra si kaa'e. Ati immoo akkamittiinitu Waaqayyo isa si ulfeessee mootii si godhe kana yaada isaa dhaga'uu didda. Maaliif akkas taata? Amala kee gaarii gad of deebisuudhaan beekamtu sana maaliif dhiifte? Maaliif sana irraa mucucaatte jedhee Saamu'eel isa gaafata. Ijoollee Waaqayyoo bakka kaanee irraanfachuun kufaatii guddaadha. Adeemsa kaleessa deemnee dhufne kan waldaan kiristiyaanaa Waaqayyootu nuu kenne nama akkasii, mucaa akkasii, obboleettii akkasii, obboleessa akkasii Waaqayyootu nuuf kaase dhaloota kana gidduutti jedhee kan Waaqayyoos namnis ittiin si jaallatu amala gaggaarii qabda turte. Har'a maal dhiifte laata? Dur garraamummaan kan beekamtu har'a maaltu hammeenyaan laphee kee booji'e? Dur jaalalaan kan beekamtu har'a jibbaan maaltu garaa kee booji'e? Dur qulqullummaadhaan kan beekamtu har'a maaliif jireenya kee eeggannaaf qulqullummaaf iddoo gadhiisii gootee qulqullummaadhaaf bakka dhabde? Maaltu jireenya kee keessatti si mudate laata? Kuni jireenya hafuura keetiitti akka kee kaleessaa akka hin faarfanne, akka kee kaleessaa akka hin raajne, akka kee kaleessaa akka hin barsiifne, akka kee kaleessaa akka hin lallabne, akka kee kaleessaa waaqa banamaa keessa akka hin deddeebine si taasiseera. Jireenya hafuuraatti afaan haaraa kaleessa qabdutti gadi deebi'aa deemu, guddina kaleessa qabdutti gadi adeemaa deemuutti kan si fide maalidha? Waan gaarii kaleessa qabdu sana yoo dhiisteedha. Yaa ijoollee Waaqayyoo waan irraa kuftan yaadadhaa jedha dubbii Waaqayyoodha. Waan irraa kufte eessarraa akka kufte beeki. Ibsaa kee iddoodhaa nan buta. Kanaa achi iddootti deebii jedhee waldaasaa ergamaan Waaqayyoodha. Mul'ata Yohaannis irratti jajjabeessa. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo meerree eessa jirra? Maalidha? Waan gaarii kaleessa qabnu maal dhiifne? Jireenya keenya haa ilaallu. Gara Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 3 yoo dubbifne sagalee Waaqayyoodha akkas jedha. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafameef rarraafameetti ija keessan dura ture
Kana deebitanii akka wallaaltanitti eenyutu qoricha isinitti godhe? Waan seerri isinirraa barbaadu gochuudhaan moo yookiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan hafuura qulqulluu fudhattanii? Kana duwwaa isinirraa baruu nan barbaada. Attam akkas wallaalota taatu hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaaddu ree? Laala. Dubbiin fannifamuu Kiristoosidha. Yaa wallaalota Galaatiyaa jedhee jalqaba Phaawulos. Phaawulos nama dhugaa waan ta'eef akka namoonni jedhan kana irra dibuu jechoota lallaafaa duwwaan fayyadamu. Yeroo itti jechoota smooth ta'an lallaafaa ta'an dubbatus qaba. Yeroo itti jechoota strong ta'an powerful ta'an fayyadamus qaba. Iddoo kanatti namoota kanaanitu isin yaa wallaalota Galaatiyaa jedhee jalqaba. Isin yaa beektota Galaatiyaa, yaa isin gootota Galaatiyaa, yaa isin jaallatamtoota Galaatiyaa jedhee jecha sobaatiin irraa hin dibne. Kallattiidhumaanitu yaa wallaalota Galaatiyaa jedha. Fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafame rarraafametti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltanitti eenyutu qoricha isinitti godheera? Ilaalaa. Differensi jarreen kana gidduu jiru, kufaatii jarreen kana gidduu jiru yoo argitan warra Galaatiyaa jechuudha. Duraanii waa'een fannifamuu Yesuus Kiristoos barreeffamee yookiis caafamee asii gadi rarra'ee jiru. Fuula namaa duratti akka sirriitti dubbifamutti gadi rarra'ee jiru. Yeroo ol galtan isin argitu, yeroo gadi baatan isin argitu, fuula keessan duratti rarra'ee jira waan ta'eef. Dhokachuu isin jalaa dhokachuu hin danda'u. Ija keessan duratti adda duratti gadi rarra'ee waan jiru jechuudha. Akka kanattiin hubattanii akka kanattiin fudhattanii turtan waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos. Amma maaldi deebitanii akkasi wallaaltaniif? Ilaalaa ija keessan dura ture maadha? Kana deebitanii akka wallaaltanitti eenyutu qoricha isinitti godheedha? Maaltu amma kana wallaalaa isin godhe? Maaliidha? Wangeelli isin dhageessaniif wanti isin amma jechaa jirtan, wanti isin amma fudhachaa jirtan, wanti isin hordofaa jirtan waliin fakkaatu jedheetu itti dubbata. Dubbii seeraa fi dubbii dhanna qabaa fi dubbii amantiidhaan fayyuutu bitaa isaanitti gale. Tiimiin Phexros karaa tokkoon dhufee akka seerri itti fufuu qabu wayiitti aaktii godhe, fakkeessee dubbate. Akka dhanna qabaan namoonni duraan paagaanii turan, namoonni duraan gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekne, Waaqayyoon hin beekne, yeroo amanan nama guddaa ta'anii dhufanii akka isaan dhanna qabachuun irra jiru wayiitti mallattoo akkasii agarsiisu warra dhanna qabanne irraa akka baqachuu wayii mallattoon akkasii dhufe, barsiisa akkasii isaan rakkise. Kanaaf namoonni yaadni isaanii gargar hirame. Booddee namni Waaqayyoodhaa hammam akka amantiidhaan fayyan, seera eeguudhaan akka fayyinni hin argamne, ejjennoo guddaadhaan, dhanna qabaadhaan fayyinni akka hin argamne gaarii godhee isaan barsiisaa. Hubannaa dur qabanirraa gadi xiqqaachuu isaanii, jireenya hafuuraarraa kallattiidhaan gara fooniitti dhufuu isaanii dubbata jechuudha. Keessumaa lakkoofsa 4 akkas jedhee dubbata. Attama akkas wallaalota taatu hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaadduure jedha. Ilaalaa ijoollee Waaqayyoo. Kan isin jalqabdan maaliin? Hafuura qulqulluudhaan. Amma immoo akkamittiin yaada fooniitiin raawwachuu barbaaddu isin jedhee gaaffii isaan gaafata. Ijoollee Waaqayyoo mee maal fakkaanna? Jireenya keenya keessatti dura jireenya hafuuraatiif iddoo nu qabnu, guddinni nu hafuura keenya keessatti agarsiisaa turre, mallattoo nu jireenya hafuura keenya keessatti agarsiisaa turre, waldaa keessatti adeemsi nu adeemaa turre, hafuuraan jalqabnee namoonni hedduun jireenya hafuura keenya, guddina keenya hafuura keessatti kan beekan, karaa gooftaa, karaa tajaajilaatiin kan beekan har'aa maal fakkaanna? Isa hafuuraan jalqabne gara fooniitti galagalchinee jirraa laata? Isa hafuuraan jalqabne har'aa dudda keenya gannee gara fooniitti lucoofnee jirraa laata? Hafuurri Waaqayyoodhaa nu ilaala, nu beeka, maal fakkaanna? Kanaaf ijoollee Waaqayyoo kan jireenya namaa, yaada namaa, qalbii namaa, hafuura namaa gadi deebisu maal yoo jettan, amala gaarii isa duraan qaban dhiisuudha. Amala gaarii isa duraan qaban ganuudha. Amala gaarii isa duraan qaban irraa achi galagaluudha.
warri Galaatiyaa waa'ee fannoo Kiristoosii fi ejjennoo cimaa qabu turan, kutannoo cimaa qabu turan. Garuu immoo duuba deebi'anii immoo yaada addaa keessa galan, barsiisa addaa keessa galan, hin mucucaatan. Yoo ilaalle dubbii Waaqayyoodhaa Hosiyaa boqonnaa 11, raajii Hosiyaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga 4 yoo dubbifne akkas jedha. Israa'el ijoollee yeroo turetti ani isanan jaalladhe. Biyya Gibxii keessaas ilma koo nan waame. Hammuma ani isaan waame immoo isaan caalchisanii anarraa hin fagaatanii. Isaan Ba'aaliif aarsaa dhiyeessu, bifa fakkeenyaafis ixaana aarsu ittuma fufanii. Anillee sanyii Efreem daaddisuu nan barsiise. Kaasuuttis ol fuudhee isa nan baadhe. Isaan garuu kan isaan fayyisu ana akka ta'e hin beekne. Ani lookoo gara laafinaatiin, hidhaa jaalalaatiin isaan nan harkise. Akka isa waanjoo boquu isaanii irraa itti laaffisees isaaniif nan ta'e. Gara isaaniittis gadi jedhee isaan nan nyaachise jedha. Israa'el yeroo ijoollee yeroo turetti ani isa nan jaalladhe. Biyya Gibxii keessaas ilma koo nan waame jedha. Barreeffamni kun barreeffama marartoo fi barreeffama gaddaa, miira komiidhaan kan dhiyaatedha. Inni komatees Waaqayyoodha. Akka yeroo ijoollummaa isaatii akkasa yeroon isa jaalladhee gatii baay'ee itti baasee naaf ta'uu hin dandeenye. Israa'el jedhee Waaqayyoo komee irratti dubbata. Akka yeroo ijoollummaa isaatii akka yeroon jaalladhu, akka yeroon mararsiifadhu sanaa anaaf ta'uu didee mucucaate. Ani lookoo gara laafinaatiin, hidhaa jaalalaatiin an ofitti isa harkise. Isaan garuu didanii anarraa fagaatanii. Kaasuutiin daaddeen barsiifadhe. Wallaalummaa isaattan fuudheen daaddee deemsa daaddisuun barsiise. Kaasuuttan ol fudhadhee isa baattadhe. Waanjoo gatiittii irratti ulfaateen irraa laaffise. Garuu isaan didanii anarraa fagaatanii jedha. Kun immoo maal godhe egaa Israa'eliin akka isaan booji'aman, akka isaan gaduu xiqqaatan, akka isaan gatii baasan, akka isaan hamilee dhaban isaan godhe. Malee isaan hin fayyanne ijoollee Waaqayyo. Kanaaf maal fakkaanna duriin keenya jajjaboo kan turre, gooftaadhaaf kan amanamnu, gooftaadhaaf kan ho'ine, gooftaadhaaf jireenya keenya kan laanne, gooftaanis jireenya keenya kan dammaqfatu, dhaloota dammaqinaan gooftaa duukaa deemu kan turre. Maaltu jireenya keenya bakka isaa gadi xiqqeesse laata? Amala gaarii isa qabnu, ejjennoo gaarii isa qabnu dhiifnee laata? Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Kutaa tokko dubbiseetanii walitti qaba. Isa duraa Mootota boqonnaa 11 lakkoofsa 37 hanga 39 immoo dubbifne sagalee akkatu jira. Haa ta'u iyyuu malee ani sin kaasa. Akkuma garaan kee hawwee tures gosoota Israa'el kurnan kana hundumaa irratti mootiin taata. Daawit garbichi koo akkuma godhe atis abboommota koo fi seerota koo eeguudhaan wanta si abboome hundumaa yoo goote, karaa koo irra yoo adeemte, wanta ana duratti qajeelaa ta'es yoo goote, yommus ani si wajjin nan ta'a. Akkuma mootummaa Daawit jabeesse, mootummaa kees immoo nan jabeessa. Israa'eliinis siif nan kenna. Sababii cubbuu Solomoonii fi ani sanyii Daawit gadi nan deebisa. Garuu hamma bara baraatti miti jedheedha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee nama yaaddessa. Solomoon egaa guddummaa isaatiin machaa'ee, aboof sooruma isaatiin, silxaana isaatiin machaa'ee, Waaqayyoo irraa fagaatee, waaqayyoolii tolfamoo gosa garaa garaatii fi galma isaan keessatti waaqeffaman ijaare. Dubartoota baay'inaan fuudhuu irraa kan ka'e. Dubartoonni inni fuudhe kun immoo biyya ormaati, waaqa ormaa waan waaqessaniif. Amala waaqeffannaa isaanii sana qabatanii gara isaa waan dhufaniif. Inni immoo fedha isaanii guutuudhaaf, hawwii isaanii gammachiisuuf jedhee waaqayyoolii isaaniitiif fuullee mana qulqullummaa Waaqayyoof isa ijaare sanaatti galma ijaareef. Kun immoo Waaqayyoon guddaa gaddisiisee
gosoota Israa'el 12 keessaa 11 harka Yerobi'aamitti kennuudhaaf kutaa inni itti waadaa galuufidha. Kutaan amma dubbifanne. Raajii tokko itti ergee raajiin sun ergaa itti dubbata Yerobi'aamitti. 2 duwwaan hambisaa gosa Yihuudaaf gosa Biiniyaamin qofaatu ilma Solomoon harkatti hafa. Isa hafe garuu harka keettan kenna. Atis garuu naaf jiraachuu qabda. Asis garuu akka Daawit karaa koo irra deemuu qabda jedheetu Waaqayyo isa akeekkachiisa karaa raajichaa. Yoo akkas ta'e mootummaan keenya baata. Manni Solomoon manni Daawit garuu sababii cubbuu Solomooniif jecha gad deebi'aa deema. Gad xiqqaachaa deema. Isa yoo hammani lubbuun jirutti immoo sababiin waadaa Daawitiif galee tureef harkaan fuudhu. Ilma isaarraa eegalee garuu harka keetti 10tu kennama. 2 duwwaatu harkatti hafaa jedhee dubbata Waaqayyo. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Maaltu gadi nama deebisa? Amala gaarii isa dur qaban. Solomoonin yoo laalle, Solomoon gaafa mootummaadhaaf dibamu, gaafa Waaqayyo waan barbaadde na kadhadhu jedhee isa gaafatu. Inni akkas jedhe, anoo wallaalaadha, anoo dadhabaadha, anoo ijoolleedha. Saba kee kana maal godheen geggeessa? Yoo ati hubannaadhaaf qalbii anaaf hin laanne, danda'ee saba kee baasee hin galchu. Kanaaf hubannaaf qalbii naaf kenni jedhee Waaqayyoon kadhate. Waaqayyo kadhannaa isaatti baay'ee gammade. Itti gammade hin raawwateefis kan inni kadhatin sooroma gurguddaa, maqaa gurguddaa, seenaa gurguddaa akka inni galmeessuuf karaa isaa keef. Namni akkasittiin yaada Waaqayyoo dhaggeeffatee jiraachaa ture. Namni akkasittiin yaada Waaqayyoo dhaggeeffatee ba'ee galaa ture. Solomoon gara dhumaatti garuu gaafa beekumsi baay'atu, gaafa maqaan guddatu, gaafa warqiin baay'atu, gaafa albuudii baay'atu, gaafa qabeenyi mana guutu, gaafa maqaan isaa laga ce'ee deemu, Waaqayyootirraa achi galagalee dudda Waaqayyootti gatee Waaqayyoolii kan biroodhaa wajjiniin wal fakkeessee jiraachuu jalqabe. Jireenya wal makaa, jireenya rakkoo hin qabu jedhu, jireenya ejjennoo hin qabne jiraachuu eegale. Kanaaf egaa akkuma lakkoofsa dhumaa irratti yeroon dubbisu dhaggeessani sababii cubbuu Solomooniif ani sanyii Daawit gadi nan deebisaa sagalee jedhu Waaqayyo biraa ba'e. Gadi deebi'uun kan inni dhufu sababii cubbuu waan gaarii kaleessa qaban sababii dhiisuuti. Waan gaarii kaleessa qaban sababii irraanfachuuti. Waan gaarii kaleessa ittiin beekaman sababii irraanfachuutiin gadi deebi'aa deemama. Waan gaarii Waaqayyo nuu kenne, waan gaarii sabni ittiin nu beeku, waan gaarii waldaan kiristiyaanaa ittiin nu beektu, waan hiriyoonni ittiin nu beekan, isa kaleessa nuun illee itti gammannu, keessa keenya illee gammadee ittiin calaqqisiisaa turre, arra garuu kan dhiifne, arra garuu kan ganne, arra garuu kan irraanfanne haa ilaallu, itti isa deebinu. Yonnaa akka sanattiin waan gaarii of harkaa qabnu sana gataa deemne jireenya hafuura keenyaatti gadi xiqqaachaa, gadi bu'aa, humna dhabaa, hamilee dhabaa deemna. Waaqayyo gooftaan ayyaana isaatiin nu haa gargaaru. Of haa ilaallu. Mee maal keessa jirra? Maal fakkaanna? Jireenya hafuura keenyaatti wanti nu deebisu wanta gaarii qabnu yoo ganneedha. Kadhannaa qabnu yoo ganneedha. Waaqeffannaa qabnu yoo ganneedha. Jaalala qabnu yoo ganneedha. Gad of deebisuu qabnu yoo ganneedha. Amanamummaa qabnu yoo ganneedha. Qulqullummaa qabnu yoo gannee jireenya hafuura keenyaatti gad deebi'aa deemna. Utuma mana mootii keessa jirru, utuma waldaa kiristiyaanaa keessa jirru, utuma kiristiyaanota taanee jirru, utuma qulqulloota jedhamnu, utuma saba Waaqayyoo jedhamnu garuu jireenya hafuura keenyaatti xiqqaachaa deemna. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Gooftaa walii wajjin kadhannee xumurra. Bara hundumaa teessoo keessa ulfina qabeessa irratti qulqulluudhaaf jabaa kabajamaa kan taate abbaa keenya garaan keenya guddaa sitti gammada. Hafuura kee qulqulluu isa barsiisaa dhugaa ta'een waan nu barsiifatteef akka nu sirraa barannuuf, akka nu barannee immoo ittiin guddannuu fi jireenya hafuura keenyaatii fi galaa ta'uu kan danda'u sagalee kee anaaf saba kanaaf waan ergiteef maqaan kee ulfaatu. Egaa yaa gooftaa akka dubbii kee kanaatti siif amanamuudhaan waan gaarii ati nuuf kennite gati jabeessa jireenya keenya keessa jiru utuu hin gatin, utuu hin buusin, utuu hin xiqqeessin yaa Waaqayyo dhugumaan iddootti eegnee jabaannee akka jiraannuu fi humni Waaqayyoo nu haa gargaaru.
irreen kee irree Waaqayyoo nu haa gargaaru. Waan gaariin ati nu keessa keessee haa guddatu malee hin xiqqaatin.